Egaan caaseffamni akkanaas yeroo baay'ee magaalota haaraa hundaaniif mijatoo ta'uu dubbatu hayyoonni gama sanaan jiranii jechuudha. Fakkeenyaaf magaalaa teessoo mootummaa federaalaa Ameerikaa kan taate Waashingtan DC, magaalaa teessoo mootummaa federaalaa Naayijeeriyaa fi magaalaa guddoo Naayijeeriyaa kan taate Abuujaa, akkasumas magaalaa guddoo Venezuelaa kan taate Kaarakaasii fi magaalaa guddoo Paakistaan kan taate Islaamabaadiin akka fakkeenyaatti eeruun hin danda'ama. Magaalota kanneen keessaa fakkeenyaaf magaalaa Waashingtan DC fi magaalaa Naayijeeriyaa, magaalaa guddoo Naayijeeriyaa kan taate Abuujaa fudhannee yoo ilaalle magaaloti kun qaama kutaa naannoo kamiyyuu miti. Waashingtan DC'n kan isheen hundoofte naannoleen Virgiiniyaa fi Meeriilaand kutaa bulchiinsa isaanii irraatii lafa qooduudhaan, Abuujaanis akkuma kana kan isheen hundoofte bulchiinsi naannoo Niijeer, naannoo Pilaatuu, duraan Pilaatuu kan jedhamtu ammaan kana bulchiinsi Nasarawaa jedhamtee waamamtu. Kana malees bulchiinsi Kohaaraa kan ammaan kana Koogii jedhamtee waamamtu lafa kutaa bulchiinsa isaanii irraatii qoodaniin Abuujaan hundooftee jechuudha. Kanaaf naannoon kamiyyuu dhimma magaalaa kanaa ilaalchisuun keessattuu dhimma hawaasummaas haa ta'u siyaasa, dinagdee ilaalchisuun gaaffii kaasuu hin danda'anii jechuudha. Rakkoonni bu'uuraa magaalonni haala kanaan hundaan qaban keessaa muraasa isaanii yoo ilaallu, mootummaan federaalaa jiraattota magaalota kanneenii irratti to'annaa hin daangeffamne gochuu danda'a jechuudha. Jiraattonni magaalota kanneenii mirga ofiin of bulchuu hin qabaatanii, jiraattonni magaalota kanaa mana maree mootummaa giddugaleessaa keessatti bakka bu'insa hin qabaatanii jechuudha. Kana malees rakkoonni biraan maalidha jennee yoo ilaallutti, amaluma isaaniin magaalonni erga hundeeffamanii booda adeemsa keessa dabaluu lakkoofsa uummataa fi ijaarsa garaa garaarraa kan ka'e dhiphachaa deemu. Kanarraa kan ka'e daangaa naannolee isaan daangessan dhiibuu eegaluu jechuudha. Kun immoo maalumaa mootummoonni akka isaan deebi'anii seera tumanii daangaa magaalota kanaa ittiin babal'isaniif wantoonni akkasii akka rakkootti yookaan hanqinaatti kaafamuu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee mootummaan federaalaa magaalota kanneen magaalota kabiroorra caalchisee wantoota misooma bu'uuraa irratti hojiiwwan garaa garaa hojjetaman irratti magaalota kanaaf xiyyeeffannaa guddaa kennee hojjetaa jechuudha. Inni lammaffaan hundeeffama magaalotaa sadarkaa naannootti hundaa'aniiti. Magaalonni akkanaa kun teessoo mootummaa biyyoolessaa yookaan mootummaa federaalaa kan ta'an yoo ta'e illee mootummaan federaalaa dhiibbaa kamiyyuu magaalota kana irratti uumuu hin danda'u. Sababi isaas magaalonni kunneen ofiin waan of bulchaniifi jechuudha. Kana malees magaalaa bifa kanaan hundaan keessatti mootummaan federaalaa hojiiwwan raawwatu kamiifiyyuu eeyyama bulchiinsa magaalota kanneenii argachuu qabaa jechuudha. Yeroo baay'ee magaalonni sadarkaa kanaan hundaan magaalota giddugala industirii ta'anii fi akkasumas immoo qabiyyee lafaa qabaniin baay'ee bal'oo kanneen ta'anidha. Akka fakkeenyaatti fudhannee yoo ilaalle magaalaa guddoo Oostiriyaa Veenaa kaasuu hin dandeenya. Kan biraan bara 1990 irraa eegaltee magaalaa guddoo Jarman kan taate Berliinii kaasuu hin dandeenya. Akkasumas magaalaa guddoo Beeljeemii Biraasilsiin kaasuu hin dandeenya. Kana malees magaalaa guddoo Raashiyaa kan taate Mooskoo fakkeenyummaa gaariidhaan eeruu dandeenya. Magaalonni kunneen magaalota akka naannootti hundaa'anii ofiin of bulchanidha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee magaalonni haala kanaan hundaa'an yoo rakkoo akkamii qabu jennee yoggaa ilaallu, tokko magaalonni bifa kanaan hundaan adeemsa yeroo keessa magaalonni kunneen dhiphachaa waan deemaniif jiraattonni naannoo magaalota kanneen keessa jiraatan
gara naannoo ollaatti hin godaanuu jechuudha. Akka fakkeenyaatti fudhannee yoo ilaalle jiraattonni magaalaa guddoo Beeljeem kan taate kan Biraasels keessa jiraatan dhiphachuu magaalittii irraa kan ka'e gara naannoo warra Fileeshimootti ennaa godaanan argina. Akkasumas immoo jiraattonni magaalaa Barliin dhiphachuu magaalittii irraa kan ka'e gara naannoo Biraandbergitti hin godaanuu jechuudha. Godaansi jiraattota magaalota kanneenii kun immoo jiraattota naannoo isaan itti godaananii irratti rakkoo hawaasaa, rakkoo hawaasummaa fi dinagdee hordofsiisuu danda'a jechuudha. Maarreen egaa mootummoonni rakkoowwan kana furuudhaaf yeroo baay'ee maal fayyadamu? Seerota isaanii gara fooyyessuutti deemu. Seerota fooyya'an kanatti fayyadamuudhaan immoo daangaa magaalota kanneenii babal'isuutti tarkaanfii daangaa magaalota kanaa babal'isuu yoggaa fudhatan hin mul'atu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee yoggaa mootummoonni tarkaanfii akkanaa fudhatan immoo gama biraan naannolee ollaa jiranii waliin walitti bu'iinsa keessa seenuu kun immoo rakkoo siyaasaa hordofsiisaa jechuudha. Walumaa galatti magaalonni hundeeffamni isaanii akka naannootti of danda'anii hundaa'an rakkoo isaan qaban keessaa inni bu'uuraa rakkoo hawaasummaa hordofsiisuu danda'u, rakkoo dinagdee hordofsiisuu danda'u, rakkoo siyaasaas hordofsiisuu danda'u jechuudha. Inni sadaffaan magaalaa hundeeffama magaalota gurguddoo bulchiinsa naannoo jala jiraniiti yookaan City and Regional State Model isa jedhamudha jechuudha. Magaalonni bifa kanaan hundaa'an keessaa muraasa isaanii fudhannee yoo ilaalle magaalaa guddoo Afrikaa kibbaa kan taate Piriitooriyaa kaasuu hin dandeenya. Magaalaa guddoo Siwiizerlaand Barn ishee akka fakkeenyaatti kaasuu hin dandeenya. Kan biraas magaalaa guddoo Emireetota Arabaa gamtoomanii Abudaabii akka fakkeenyaatti eeruu hin dandeenya. Magaalonni kunneen tokko bulchiinsa naannootiin bulu. Inni lamaffaa teessuma mootummaa biyyoolessaati. Kanarraa kan ka'e yeroo baay'ee akka faajjii mallattoo tokkummaa ta'aniiti yookaan akka calaqqee mallattoo tokkummaa ta'aniiti kan isaan eeraman yookaan kan isaan kaa'anii jechuudha. Magaalotni kunneen yeroo hedduu rakkoo daangaa babal'ina daangaa waliin wal qabatee rakkoo hin qabaatanii maaliif seerota fooyyessuun ala bulchiinsi mootummaa naannoo magaalonni kunneen keessatti argamanii daangaa babal'isuu hin danda'a jechuudha. Inni kan biraan gama biraatiin rakkoo magaalonni kun qaban muraasa yoo ilaallu immoo fakkeenyaaf magaalaa guddoo Siwiizerlaand kan taate Barni keessa baay'inaan kan jiraatan yookaan magaalittiin kanneen afaan Jarmanii dubbataniin kan bultudha. Haa ta'uyyuu malee kaabaaf giddugaleessa magaalittii keessa immoo namoonni afaan Faransaayii dubbatan muraasi hin jiraatu. Maarreen namoonni afaan Faransaayii dubbatan muraasi kun afaan isaaniitti fayyadamanii tajaajila kennuufis tajaajila argachuufis yoggaa rakkatan hin mul'atu. Sababni isaas maali? Akkuma beekamu Siwiizerlaand keessa afaan mootummaa federaalaa afurtu jiru. Afaan Jarmaniiti, afaan Xaaliyaanii, afaan Faransaayii fi afaan warra Roomaati. Barni garuu kan isheen argamtu warra afaan Jarmanii dubbataniin yookaan kutaa bulchiinsa kanneen afaan Jarmanii dubbatanii keessa jirti jechuudha Barni. Kanumaan ol qabatee afaan Jarman afaan magaalittiiti. Aadaan warra Jarmanii baay'ee hin calaqqisiifama magaalittii keessatti. Kan biraan magaalaa Barni keessa mallattooleen adda addaa daandiirra dhaabbatan afaan warra Jarmaniitiin kan isaan barreeffamanii argamanii jechuudha. Maarreen egaa qabxiiwwan kana hundumaa kan nuti kaasuu jaallanneef magaalonni hundeeffama magaalota kanneenii haala qabatamaa Finfinnee waliinoo maal fakkaata isa jedhu irratti qabxiiwwan muraasa kaasnee sagantaa keenyarraa goolaban. Akkuma beekamu Finfinneen handhuura Oromiyaati, magaalaa guddoo Oromiyaati.
magaalaa guddoo Itoophiyaati. Teessoo mootummaa federaalaati. Teessuma mootummaa naannoo Oromiyaatis. Dhimmi Finfinnee irratti yeroo adda addaa daangaa sararuu, daangaa dhiphisuu, daangaa bal'isuu wantoota akkanaa waliin wal qabatee gaaffileen barootaaf ka'aa turan jiru. Gaaffilee kana keessaa inni bu'uura barootaaf Oromoon lubbuu isaa qaalii kan inni itti kaffalaa ba'e gaaffii biyyeef utuu hin ta'in gaaffii abbaa biyyummaaf ture. Oromoon qe'ee isaarraa godaaneera. Afaan Oromoo magaalittii keessatti dubbachuun yeroo itti baay'ee saalfisiisaa yookaan immoo ittiin tuffatamu sadarkaa sanarra ture. To some extent amma wantoonni fooyya'an gama sanaan gama afaaniin aadaan wantoota akkana kanaan wantoonni xiqqoo fooyya'an jiraatan iyyuu malee guutummaa guututti dhimmi Finfinnee gaaffiin Oromoon dhimma Finfinnee irratti qabu hin furamne. Gaaffiin Oromoo maal? Abbaa biyyummaati. Finfinneen qaama Oromiyaati. Kanaaf bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin buluu qabdii kan jedhudha. Asirratti mootummaan federaalaa Finfinneen kan Oromiyaa ta'uu ishee ifatti kan hin dubbanne yoo ta'e illee maal jedhee ka'a dantaa addaa Finfinneen naannoon Oromiyaa Finfinnee irraa qabu jedha malee dantaa addaa naannoon Amaaraa, dantaa addaa naannoon Somaalee, dantaa addaa naannoon Gaambeellaa, dantaa addaa naannoon Affaar, Benishaangul, Hararii Finfinnee irraa qabu hin jedhu. Kun immoo maal agarsiisa? Finfinneen kan Oromiyaa ishee ta'uu kan Oromiyaa ta'uu ishee dhugaa ba'a jechuudha. Wanti baay'ee nama ajaa'ibu tokko asirratti magaalaan kun magaalaan Finfinnee guyyaatti bishaan meetir kiibii 300 hamma 500 ta'u kan isheen jiraattota isheef dhiyeessitu naannoo Oromiyaa irraati. Kana jechuun kaffaltii irraa bilisaa jechuudha. Inni kan biraa guyyaa guyyaatti waggaattis haa ta'u balfa yookaan kosii toonii 60 hedduu magaalaan kun kan isheen gattu naannoo Oromiyaa irratti. Kun immoo maal qabaa? Dhiibbaa fayyaa uummata Oromoo irratti keessumaa immoo kanneen naannoo magaalittii jiraatan irratti dhiibbaa mataa isaatii qabaa jechuudha. Kanaaf dhimma Finfinnee gaaffii uummati kaasu, gaaffii uummati qabu furuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa hojii isarraa eegamu hojjechuu qabu. Keessattuu qarreef qeerroo 60 dhimma maaster pilaaniif dhimma abbaa biyyummaa Finfinnee waliin wal qabatee lubbuu isaanii dhabaniif kabaja qabaachuu qabaan jedha. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Qopheessee kan isiniif dhiyeesse an Adaanee Tasfaayeeti. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa sabskiraayib godhaan jedha. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannoo.